Ministeerri hojii fi ogummaa rakkoo hojii dhabdummaa kun dabalata lammiilee godaansa irraa deebi'an dhaabuu irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jira. Ministeerichi qooda fudhattoota waliin akkaataa lammiilee godaansa irraa deebi'an deebisanii dhaabuun danda'amu irratti mari'ateera. Ministeerri deetan ministeera hojii fi ogummaa Obbo Nugusuu Xila'uun waltajjicha irratti haasaa taasisaniin lammiilee karaa garaa garaan biyyaa ba'uun biyyatti deebi'an dhaabuuf dhaabbilee adda addaa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu himaniiru. Bara kana lammiilee godaansa irraa deebi'an 60,000 carraa hojii uumuuf ministeerichi sochii taasisaa jira jedhan Obbo Nugusuun. ተመላሾችን መልሶ ማቋቋም እናም ደግሞ ለነሱም የሥራ ዕድል መፍጠር ለሚሌ ጎዳንሰራ ዴቢያን deebisanii dhaabuun carraa hojii uumuufiin hojii ministeerichaa keessaa isa tokkodha. Godaantota miidhamanii biyyatti deebi'an galmeessuu, leenjisuu fi carraan hojii akka uumamuuf hojjechaa jira. Karaa seera qabeessa hin taanee fi godaansaan namoonni biyyaa ba'an wayita biyyatti deebi'an rakkoo fayyaa fi hawaasummaaf saaxilamu. Namoonni kunneen hawaasatti akka makamaniif duraan dursa hojii hubannoo uumuu daballee deeggarsa adda addaa ni taasifnaaf. Hojii kana galmaan ga'uufis dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa adda addaa waliin qindoominaan hojjetamaa akka jiru Obbo Nugusuun ibsaniiru. በአንድ ተቋም በአንድ ዘርፍ ተሰርቶ የሚቆም ሳይሆን ስራዎቹ ተሻጋሪ hojiin kun seektara tokko qofaan kan hojjetame milkaa'u miti qindoomina dhaabbilee adda addaa barbaada. Kanumarraa ka'uun ministeera dhimma alaa, ministeera fayyaa, ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa dabalatee dhaabbilee miti mootummaa waliin waliigalatti dhaabbilee 17 waliin qindoominaan hojjechaa jira. Bara kana godaansarraa lammiilee deebi'an 60,000 carraa hojii uumuuf karoorfanneerra. Waltajjicha irratti bakka buutonni bulchiinsa magaalaa lameenii fi naannolee hirmaataniiru. Hirmaattonni kunneen lammiileen karaa seeraan alaa akka hin godaanneef hubannoo kennaa jiraachuu himanii lammiilee biyyatti deebi'aniif carraa hojii uumuu fi deeggarsa adda addaa taasisaa jiraachuu heeraniiru. Akka naannoo Oromiyaatti namoota biyya alaadhaa deebi'an hojiitti galchuu wajjin namoota 12,000 hojiitti galchina jennee karoora qabannee itti deemaa jira jechaadha. Akka naannoo keenyatti godaansi seeraan alaa godinaaleen hunda keessa haa jiraatu malee keessattuyyuu babal'ateetiin kan amma keessatti argamaa jiru godina Arsii, Arsii Lixaa, Baalee Bahaa, Harargee Lamaanii fi Jimmaa fi Shawaa Kaabaa dabalateetiin bakka baay'een namoonni karaa biyya alaatti keessa deemaa jiranidha jechaadha. ከሳውዲ አረቢያ ከ100 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን በተመለሱበት ሂደት ላይ ወጋ tokko dura finfinneen godaantota 100,000 ol saawudii arabiyaa irraa deebi'aniif simachuun deeggarsa adda addaa taasisaa turteetti. kanneen yaala fayyaa barbaadan dhaabbilee fayyaa waliin ta'uun yaaluu, geejjiba dhiheessuu, leenjii kennuuf carraa hojii akka argataniifis hojjechaa tureera. Rakkoon jiru kanneen godaansarraa deebi'anii simannee baatii muraasa booda deebi'anii godaanu. Kana irratti faddaaltonni oduudhaan dargaggoo kakaasu. Kana furuudhaa fi hawaasa waliin mari'achaa jirra. Dabalataan kanneen godaansarraa deebi'an godaansarratti waan isaan quunname akka barsiisan taasisaa jirra. Raawwiin hojii bara baajataa 2016 kurmaana jalqabaa kan gamagamame yoo ta'u, bara darbee ministeerichi lammiilee miliyoona 3 fi walakkaaf carraa hojii kan uume ta'uu waltajjicha irratti beeksiseera.